Oh, waan hundumtuu dhuguma ta'e. Ijjigaayyoon ulfaam ishee dhuguma ta'e. Taakkaleettiin ishee maqaadhaa turte dhufeeyyuu hospitaala ture dhuguma ta'e. TV lattuu irratti waan isheen haasofte hundumtuu dhuguma ta'e. Mucaan koo dhiirette dhuguma ta'e. Mara hiiki dhalateera amma dhuguma ta'e. Kunoo waan qabatamaa ilaala. Hayyee galatoomaa jenna dhimma Ijjigaayyoo irratti waan afeertaniifis baay'ee galatoomaa jenna. Ani Dr. Abbabee Badhaasaan jedhama. Ispeeshaalistii dhibee qaama keessaati. Hospitaala ispeeshaalaayizidii Naqamteedhaa fi kilinika Maarkilaandii hojjedha.